Akkam jirtu hordoftoonni seenaatu bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'ee warra Beeruti keessa jirtan wantoota tokko waan karaa imbaasiitiin gadi bahee isa qabadhee isinii deebi'ee jira. Kana yeroon jedhu tanaan dura viidiyoo wayii isinii hojjedheen ture jechuudha. Isa zuurii 8ffaa gara biyya keessaniitti akka galtan qophiin xumuramee jira jechuudha. Sanirraa wal qabsiisee hadha waan kara biyya keessaniitti galtan isin barbaachisu waan tokko karaa peejii isaa sanirraa fudhadhee isiniif hima jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti sosseeni dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isinin jedha. Akkasuma like share gochuudhaan nu faana jiraadha. Wantoota xixiqqoo akka daqiiqaan baay'ee xixiqqoo ta'anii kanneen isin biraan gahu isinitti oduun guddisu garuma viidiyootiin tara jechuudha. Tanaan dura viidiyoo wayii isin hojjedheen ture innis 8nya zuurii kan ta'e jechuudha. Zuurii 8ffaarra kan jiru akka gara biyya keessaniitti deebitu maqaan keessan isinii bahee jira. Maqaa san hanga dandameen azalatti isinii barreessee jira jechuudha. Haga nama 300 olii tokko sanii oli immoo azalatti koomentii jalatti hin kaa'u na dhorge waan ta'eef jechuudha YouTube'n. Kanaaf amma yoo ani maqaa san achii fidee azalatti isinii barreesse wal isin jala maka waan ta'eef peejii karaa qonsolaa as Beeruti keessa jiruun peejii isa yoo qabaattan yookaan maqaa isaanii azalattan isin barreessa jechuudha. Maqaa peejii achi jala dhayxanii maqaa keessan laallattanii dhibeerraa yoom akka qoratamtan karoorri isinii bahe jechuudha. Dhibee kana kan irraa laallamtan jechuudha. Guyyaa 3 borurraa jalqabee haga hojjaa duraati jechuudha yookaan wixata jechuudha. Uhudii lafatti gatee jechuudha. Boru jimaataa fi sanyoo jechuudha. Kanaaf guyyaa kana sadeenitti borus kan qoratamu isinii gadi bahee jira jechuudha. Maqaan keessan isinii bahee jira. Jimaatallee kan qoratamu akkasumatti, hojjaa duraallee kan qoratamu akkasumatti jechuudha. Kanaaf peejii san jala dhayxanii osoo qulqulleeffattan immoo daran baay'ee gaariidha jechuudha. Akka wal isin jalaa hin makne waan isin jechuu barbaadu akka wal isin jalaa hin makamneef jechuudha. Kanaaf boru kan qoratamu maqaan akkasitti gattaraa'ee jira. Qidaames kan qoratamu akkasitti Uhudii jidduutti gatee hojjaa duraas kan yookaan guyyaa 31 jechuudha. Ji'a tana Agustii 31 kan qoratamu guyyaa dhumaa maqaan keessan isinii gattaraa'ee jira jechuudha. Yeroo dhaytanitti yeroo dhibee kanarraa qoratamuu deemtanitti birrii asii liiraa 100 akka qabattanii deemtu jechuudha. Kan ittiin dhibee kana irraa laallamtan liiraa 100 akka waan ta'eef ishii qabattanii deemtu jechuudha. Hojiin isaanii yookaan yeroon isaan itti hojii jalqabanii fi itti xumuran asirratti isinii kaa'ee jira jechuudha. Ganama sa'aatii 2 haga sa'aatii 11 hojiin isaan kan hojjetan akka asiititti immoo sa'aatii 8 fi 8 irraa haga 5tti jechuudha. Sa'aatii biyya kanaatti 8 jalqabee haga 5tti jechuun ganama sa'aatii 2 haga galgala sa'aatii 11 akka biyya keenyatti jechuudha. Sa'aatii keessan osoo irraa hin faallessin dhayxanii waraqaticha dhibeerraa qoratamtan akka harkatti qabattanii fi yoom akka baraartan isinitti himanii jechuudha. Kana gochuu qabdanii hundi keessanuu isin ilaallata waan ta'eef jechuudha. Maqaa kana immoo asii jala deemtanii laallachuun dirqama keessaniin isinin jedha. Immoo hiriyoottan keessanii dafaati sheer walii godha. Isatti aansuudhaan tanaan dura lakkoofsa wayii isinii kenneen ture jechuudha. Lakkoofsa 1741 kan jedhu san jechuudha. Isa kanaan yeroo bilbilattan rakkoon isinirra gahe birrii isinii kennuu didde ittiin bilbiladhaa jedhee azala isinii kaa'ee jira jechuudha. Kaleessa duraas peejiin kun jechuudha. Qonsolaan Beerut keessaa kun karaa peejii isaaniitiinis gadhiisanii jiran jechuudha. Lakkoofsa kanaan tanaan durayyuu ji'a 2 akkasiin ta'a isinii kenneen ture. Garuu ijoolleen tokko deebisanii maal laan jedhanii imootti naa bahuu didee waatisaappitti naa bahuu didee jettan. Wanni hin bahu imoottis hin bahu maalittu hin bahu dijiitii 4 waan ta'eef silkii manaatiin bilbilattan akkamitti isin harkaa badayaan silkii manaatiin bilbilattan malee dijiitiin 4 imoottis hin bahu waatisaappitti hin bahu homaattu hin bahu. Kanaaf lakkoofsa manaatiin bilbilattan yookaan silkii manaatiin jechuudha wanni isinii galu. Kanaaf lakkoofsicha kana qabadhaati azala koomentii duraattan isinii barreessaa. Hadhallee irra deebi'ee rakkoon tokko yoo isinirra gahe bilbiladhaati riippoorti godhaa jedhamee jira jechuudha. As kana mootummaa asiitu hiyyamee jira jechuudha.
mootummaas sirraatonni as keessa hojjetaniif rakkoon tokko yoo irra gahe lakkoofsa kanaan akka bilbilatan kan iyyame mootummaa asiiti jechuudha. Kanaafi hundi keessaniifuu akka ifa ta'u hadhallee irra deebi'een isinii barreessaa. Rakkoo baay'ee guddaatu jira. Ijoolleen keenya as keessatti akka horiitti gurguramaa jiranii akkuma ani kaleessa dheengadda sagalee isaanii fuudhee isin biraan gahaa jirutti jechuudha. Obboleeyyan kiyya birrii hin arganna jennetti lubbuu keenya dhabnee ittiin taa'aa jirra jechuudha. Baay'ee rakkootti kufaa jirra. Yeroo ijoolleen kontiraata ofii fixatanii gara biyyaatti galuu ta'anitti gatii tikeetii san muruu dhabuutti mana tokko baasanii mana tokkotti gurgurachaa jiran jechuudha. Kun hundi akka isinirra hin geenyeef birri biraa qabdan ittuma dhiisa. Anu gaan isin jedha. Anu yoon akkana isin hin jedhu kana seenan irraa fudhatti hin jedhina. Anis alaa miti kan jiru mana keessa mana madaa miti kanan hojjedhu. Birri ji'a jahatan biraa qaba. Birri ji'a jahaa naa kenni jedhuun. Maaliif nagaan gara biyya kiyyaatti galuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Birri naa kenni na hin qabu hoo jettee walitti deddeebisuun hin oolu waan ta'eef tikeetii naa murtu. Tikeetiin cheekidha. Dolaara ni miti. Dirqama dolaaraa miti. Cheekidhaan mursiisan jechuudha. Yookaan birri biyya kanaatiin rakkoo takka hin qabu. Isarratti wanni walitti isin fidus hin jiru jechuudha. Dirqama dolaara ta'uu hin qabu. Birri isaaniitu baay'ee ol ka'e malee dolaaratti ol ka'e birri biyya kanaa 7 dolaara takka 8 dolaara takka waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf isaan tikeetii yookaan muran kana kan duraan dolaara 1,000 ta'u amma 300 wayi 339 waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Walumaa galatti jireenyi Beeruti keessaa baay'ee ulfaataadha. Wannan isin jedhu amala keessan toltanii lakki birrii argachuun qaba akkamittiin ifaajee kiyya dhaba jechuu dhiistanii gara maatii keessanitti galuutu isin caala jechuudha. Ani sanan filadha yoo Rabbi jedhe maskaramii nan gala jechuudha. Illee biyya tana keessa nan bahaa. Ani sanan filadha jechuudha. Anu fi kiyyarraa fudhadhe lakki ifaajee keessan dhabaa miti. Ani maaltu na aarsa lubbuu keessan akka hin taanetti isin bahaa jirti. Ammoo erga kontiraata keessa fixatanitti mana kaanii baatanii mana kaanittis gurguramaa jirtan waan ta'eef jechuudha. Kanan na aarsa ijoollee baay'eetu rakkoo kana na biraan gahaa. Kana irra deddeebi'ee isinitti immoo obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yoo jaalattan like share godhaa. Koomentii jalatti immoo gaafillee yoo qabaattan na gaafadhaa jechuudha. Hanga dandameen isiniin deebisa. Wanti isin barbaachisu kana jechuudha. Warri zuurii 8ffaa gara biyya keessanitti galtanii dhibee kanarraa guyyaa 3 kana keessatti laallamtanii waraqichaa harkatti qabachuu qabdaniin isin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Agasittuu nagaan naa tura.